Bilbila keessa irraa eega gaafa bilbila bittanuuti sagalee keessan akkasuma wantoota isin bilbilatti fayyadamtanu waan isin laaltan hunda akka waraabamaa jiru akka Google account keessan bakka takkatti save godhee taa'aa jiru hundi keessan beekuu qabdu jechuudha. Siitingii kana yoo ofirraa cuftan malee eega gaafa bilbila bittanuuti waan isin namaan dubbattan waan isin daawwataa ooltan guyyaa guutuu TikTokii, Facebookii yeroo isin irra seentan waan isin bilbila keessa irratti fayyadamtan hunda bakka tokkotti save godhee yookaan immoo achi kaa'ee jira jechuudha Googleen. Kanaafuu siitingii kana yoo laxxanii ofirraa cuftan kana booda bakka takkatti save hin godhu icciitii keessan waa takka walitti hin qabu jechuudha. Hamma histoorii keessan haala kamiin akka laxxanii siitingii kana ofirraa cufuu dandeessan isin agarsiisuu viidiyoo kana keessatti akkaawuntiin Googil keessanii eegaa bilbila bitattanuuti alas kireet gootanii Googil akkaawuntii bantanuuti qabee waan isin namaan dubbattanu sagalee isin namaa qabu fi waan isin barsiistan waan isin gootan viidiyoo isin daawwattan hunda TikTokii akkasuma Facebookii irraa bakka takkatti search godhee yookaan immoo save godhee taa'aa jira jechuudha Google akkaawuntiin keessan. Kanaafuu kana namni martinuu namni bilbila fayyadamu hundi baruu qabaa akkasuma ofirraa cufuu qabaa isin jedha. Haala kamiin akka siitingii kadhattanii ilaaltanii ofirraa cufuu qabdan gara fuula duraatti akka inni akkasuma isin hordofne gochuu dandeessan isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti. Kana isin barsiisa namoonni haaraa taatan chaanalii kootiif sabiskiraabii gochuudhaan maatii kootti dabalamaa isin jedha namoonni hin beekne jiraattan chaanalii tubii kanaa barnoota afaan oromootiin akkasuma viidiyoo TikTokii, Facebookii waan isin hin galle viidiyoo akkaataatti kireet gootanii yookaan waraabdanii TikTokiidhaaf Facebookii gubbaarra poost gochuu dandeessan isin agarsiisa. Subscribe gochuun channel kootti makamaa maatii kootti makamaa isin jedha. Channel ko subscribe gochuun dagatanaa viidiyoo irra dhaggeeffattan like tuqaa isin jedha. Haala kamiin keessin ofirraa cufuu dandeessanu kana hanga dhuma na hordofaa isin jedha. Kan ofirraa cufuudhaaf bilbila keessa irratti siitingii bilbilaan seenuudhaan haala ofirraa cuftanu isin agarsiisa. Siitingii bilbilaa keessanii irra ni seentu jechuudha. Bilbila keessa irraa siitingii irra eega seentanii siitingii bilbilaa kan nama hundaarra siitingii marti ba'a. Siitingii kanarra eega gattuqxanii siitingii irra ol xaa'uudhaan bakka Google account and backup bakka inni barbaadu jechuudha. Siitingii bilbilaa keessaa account and backup jedhee baasa kan nama hundaayyuu account and backup keessa eega seentanii manage account keessatti gubbaarra ni tuqxu. Sana booda emailii mataa akka filattu bilbila keessan keessaa Gmail account itti fayyadamaa jirtanu takka ni filattu jechuudha. Takka eega filattanii kaatanii emailii bilbila keessaa qabdan kan itti fayyadamaa jirtan eega takka filattanii ganjallaatti Google account jettu kana ni tuqxu emailii sana jala jechuudha. Gara Google account keessanii isin geessaa jechuudha. Asirratti data and privacy bakki jira asirratti data and privacy bakki jedhu kana irra ni seentu jechuudha. Yeroo takkaaf achirra ni tuqxu. Eega achirra tuqxanii asirratti bakki isin irraan seentanu waa hedduutu jira keessa garuu waa biraa irra tuqxanii yookaan immoo irra hin seenina. Asirratti karaalee irraan seenuu dandeessan my activity kayettu kun ni jirti jechuudha. My activity kayettu kana irra gattuqxu yeroo takkaaf activity wantoota isin akkasuma fayyadamaa turtan hunda isinii baasa. Achirra eega tuqxanii irraa olee kanatti keessan baay'eetu argama jechuudha. My activity jechuun waan search gootan waan ilaaltan hunda bilbila irratti waan fayyadamtan hunda asirratti irraa olee kanatti isinii baasa jechuudha. Kajjee meeqa kanagaa haala kamiin dileetii ofirraa gootu eega immoo dileetii gootanii kaatanii waan kana akka inni gara fuula duraatti save hin goone ofirraa cuftu jechuudha. Siitingiisin sirreeffatta isin agarsiisa. Hamma dileetii gochuudhaaf kana ofirraa balleessuudhaaf mallattoo dileetii ni mul'atti asirratti mallattoo dileet ka'ettu kana yeroo takka bakka adii kana irra gattuqxu jechuudha. Mallattoo dileetii kana yeroo sin achirra bakka dileetii kaa tuqxanii gara fuula duraa isin fidaa jechuudha. Dileet ka'ettu kana hanga kajjee meeqaa ka guyyaa meeqaa dileetii gootu isin gaafatanii nuyyuu asirratti iimeeliin kun garuu iimeelii bilbila keessanii keessaa kan yuutuubii fa'iitti banattan yoo ta'e hanga dhumaan hordofaa haalatti akkasuma yuutuubii istoorii akka inni hin banne isinitti hima. Dileet ka'ettu kaa tuquudhaan gara fuula duraa ni deemtu ka guyyaa meeqaa akka dileetii gootan isin gaafata. Last horiyaa fi akkasuma last day fi always change custom change dha. Always jechuun hunda bakkatti hunda isaa jechuudha. Always ka'ettu kana ni tuqxu custom jechuun ni filattu ka jemeeqa akka ta'e filachuu dandeessu. Last jechuun ka guyyaa kan ka torbii isin always ka'etti kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Asirratti yeroo oftan keessan baay'ee argamuu danda'an kun waan irraa haqeef hin jiru yuutuubiidhaa fi help bakka jedhu kana bichatti jira jechuudha. Asirratti ka haquu barbaanne fakkeenyaaf yuutuubiirraa waan daawwattan yookaan waan sarchi gootan akka inni badu yoo hin barbaanne mallattoo raayitii irraa kaaftu yuutuubiirraa waan daawwattanii fi waan sarchi gootan akka inni dileet yoo hin feene raayitii irraa kaasuudhaan neekistii gootu maaliif yuutuubiirratti sarchi stooriin yookaan wachi stooriin barbaachisaa waan ta'eef irratti raayitii hin gootan jechuudha. Wanta isin daawwattan hunda googilii waan barbaaduuf jechuudha yuutuubiirratti kana raayitii irraa kaaftu akka inni hin banne jechuudha. Kaan immoo ni badaa jechuudha. Eega raayitii irraa kaaftanii neekistii gochuun ni deemtu hammallee goot itti ka'ettu kaa tuquudhaan ganjillaa kana mallattoo samaayii tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Hamma badee jira jechuudha. Asirratti ammallee goot itti ka'ettu kaa tuquudhaan gara fuula duraa dhuftu haala kanaan sin fidaa jechuudha. Eega dhuftanii asirratti akka inni gara fuula duraatiif seefii hin gooneef asirratti web app activity ka'edhu kana web app activity bakka jedhu kana ni seentu jechuudha.
web app activity keessa eega seentanii gara fuula duraa isin fida haala kanaan jechuudha. Asirratti web app activity kan jedhu suma walaa kanarra gad tuqxu jechuudha yeroo takkaaf. Achirree gad tuqxanii gara fuula duraa isin fida jechuudha. Hamma asirratti Waraxaawudhaan sanduunni sadan kun yoo raayitii ta'e sagalee keessanii fi waa isin namaan dubbattan hunda seefii godhaa jira jechuudha. Yoo raayitii ta'e raayitii irraa kaaftu, yoo hiqqata mallattoon raayitii irra jiraate jechuudha. Mallattoo raayitii kana irraa kaaftu asirratti eega irraa kaaftanii haala kanaan duwwaa ta'uu qaba. Yoo raayitii ta'e jiraate garuu sagalee keessan hunda waraabuu danda'a. Sagalee keessan hunda waraabuu akkasuma waan isin kuroomiidhaa googilii irratti sarchi gootan hunda walitti qabaa jechuudha. Kanaafuu raayitii kana irraa kaaftu gubbaarratti ni mul'ate tan on fi tan off jettee ni mul'atti gubbaa isaa irratti jechuudha. Tan on step tokkoffaan tan off godheedha. Tan off ni gootu jechuudha. Akka inni kana gara fuulduraatti seef sin goone. Sana booda seef ka'eetu kan jallaa kana harka mirgaa goot it ka'eetu kanaan ni deemtu. Eega irraa kaaftanii. Step tokkoffaan tan off godheedha. Ni cuftu jechuudha. Asirratti goot it yaan deemtu ammallee goot it ka'eetu kaatu quraan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Asirratti haala kanaan ni mul'ata. Yoo itti banachuu barbaadde itti bantu akka inni seef godhu yookaan immoo akka inni akkasuma waan isin fayyadamtan hunda seef godhu. Garuu wanti inni isin gargaaru waan ilaaltanii darfattan argachuu dandeessu. YouTube'dhaa fi akkasuma Chrome waan sarchi gootan appii buufattan naamni kana waan akkasii kana walitti isin qabuu danda'a jechuudha. Yoo barbaaddan viidiyoo ilaaltanii darfattan fa'aa argachuu dandeessu YouTube'irraa asirra dhuftanii fa'aa argachuu dandeessu. Sana YouTube'irraa numa mul'isa. Yoo banuu barbaadde illee tan on keettu kaatu quraan itti banattu jechuudha. Yoo itti banachuu barbaaddan. Iimeelii asirratti fayyadamtan kun iimeelii bakka hundatti fayyadamtan yoo ta'e garuu irraa cufaa iimeelii yuutuubii qofaa iimeelii tiktookii qofaa yoo ta'e itti banaa waa tokko rakkoo hin qabu isin jira. Garuu yoo iimeelii bakka hundatti fayyadamtan bilbila keessan guutuurratti fayyadamtan ta'e ofiinuma gochuu bareedaadha isin jira. Haala kanaan yoo barbaadan cufuu yoo barbaadan immoo itti banuu itti fayyadamuu dandeessu. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jira. Viidiyoon kun namoota hunda fayyada. Eega bilbila fayyadamuu eegaltanii as keessatti kan isin akkasuma sagalee keessaa kan waraabamaa jiru hunda arguudhaan waan ilaaltanii darfattan hunda agartanii ofirraa cufuu dandeessanu as keessatti isin jira. Haala kanatti fayyadamaa isin jira. Viidiyoo kan koo kana namoota hedduu bira akka ga'u sheer godhaa. Barnoota bilbilaa wal qabate hedduu chaanaalii koo jala galaa irraa baradhaa isin jira. Kana malees waan isin hin galle yoo jiraate barnoota dabalataa komanteetti gaafii barbaaddan gaafachuu dandeessu isin jira. Kutaa itti aanu hanga walitti nagaan tura.